إن كجيبوا في سنتاو والله لا دي اوكي قالوا أنا نمونا هم اوكي بساري دونا بيخم بيانس يوري ما بير ترنان مستريان يوسف بتيتن في دا ورا جما ورا شكري أنا كجيب دي جو هون دا إساني تو في دا هاي دي ما شكري يجد دمو دوغا دبتي غافنا اوكي بيان إسان براي عرفات عرفات انتو بسميتها كاوس عرفات عرفات إنك اوكي اكنا جچا جنون كنو ني دغيسا رغاني قبنا خايسين من دار أنا جيش ندور خير ni dagama ragani qabna khaysin mana doktora deite mana doktorati debite itti maramara isi itti maramaran hundar ka qabna jan at kana maldet أوكي أنت ناجري وأنت كتفيتي تكلال تفيتي تك وأنت كنتو كناجري تلي دنتا تكلين كبوف كنا بيكش أنا عرفاتي كنا متي وندي كنا جالو ورفه دقيقة عشان فاميلي خيافي قلبي خينا جاب كنا بيكش okay eenyu yoo arafaati mataa cabsuuf qalbii cabsuuf warabbal kaaba galabbatamee kana mataan dhaabbata malee waan godhuu hin danda'u kana beeki. arafati tiyya mataa isa cabsuu fi yoonii fi laala wanni si gaafatu jirru Maal barbaada siin jedhee bar dhagaartaa dhageeffadhu sitti majaalibsa kijibaa haa ta'u waan barbaade haa ta'u arafat dubaay akka seerri jiru ni beektaami ati nama qaamaa qabumi nama amma yoon jaalibsa dhageeffadhu sitti himaa jira bar wanni barbaade siin jedhee bar nama kuma jaatu jira jechuun nama afaan oromoo beeku wanni barbaade yoo dhufe ani jabduun talaati gaafa sheekiin biqeezina raasee miidiyaa galle abadan neebar wanni akkanaa isii kana caalu yoo dhufe qalbiin xiyyaa fi wanni takka wanni hojjetu bana deebisu hin jiru. Normal no. Sa. Normal no. Inna qoti waa'ee kiyya keessa hin gadiin. obsa bayan obsa arafat obboleetii tiyya siin jaaladhaas siin kabajaas akka nama tokkotti Abbaan niin beeka jaalibsa abbaan fadhe ila lafa lafee lafatti hafa malee namni lubbuyyee macaacabsa lubbuyyeen waa godha lubbuyyeen xiqqeessa jedhe warabbal kaaba kana galabbatame hafa malee waan hin godhan kana beeki. Abbummaan takka waan godhuu hin danda'u. Arafat na dhaggeeffadhu nam tokko waa si godhuu hin danda'u dachii si jalaan maran samii si jalaan maran bakka jirtuu fi samiin teeti dhaggeeffadhu bakka si jirtuu fi samiin teeti Of course. silaa waa si godhanii isaanuu fuudhanii siin deebisan waa si godhuu hin danda'an ni beeyna kana afaaniin jecha jaan malee jechi namaa wanni ta'ee jechi namaa maxxannee ta'e sitti maxxan afaaniin har'a akkas jedhan ammoo waan tokko jira Arafat yoo wanni ati isaan jedhamtun ati qabaatte borganama waan ifiin dhuftee dirree baatee ati itti rakkattu ummanni illee itti rakkatu. Waan itti rakkatu takka hin jiru siin jedhee bar. Dhagaartaa jaalibsa afaan oromoo loqonni hiyyessi galaara waan itti rakkatu. Yoo ulfa kana qabaatte hindaltu ati hindaltu ulfa kana. Maal dal waan itti rakkatu hin jiru. Muutii irratti qabina yoo namni biraa muutii irra qabaataa jiraatan. Yoo namni muutii irra qabaa jiraatan nama tokko kan muutii irra qabeessi agarraan mudatara xiyyaafate salaam alaikum. Dubbadhu muutii irra kaafadhu. Gorsaa jiran bayaan ibsa gorsaa jiran jaalibsa dhageeffadhu. Muutii irratti hin qabina. Kaasi firraa dubbadhu. Okay dubbadhu. Mammaan booda muutiin irratti qabnaan ni bu'an. Okay ni buuta sagalee tanaan dhaggeeffachiisa. Jiddumaan sagalee tanaan dhaggeeffachiisa. Arafat. Dhaggeeffachiisa. Sagalee miti osoo ila sagalee miti takka farra wanni guddaan ati hubachuu qabdu ani lubbuyyee jechuudha laata ila. Micatti harargee jechuun osoo fiidoo miti waan barbaadan fixan ila ani maal gootaree arafaatuma. Beeki kan yartuu fi gantuun nan gattu ani arafaatuma ala poltis dabbal kana beeki. Aywa arafaatuma namni dachii si jala jiru namni samii si jala maru jiru. Waan tokko jira Arafat. Arafat. Dhagaa. Torro namni kafiila keetilleen kafiila siif tahee dheengadda hiqaamaa sirraa baasee riyaala doolara 4,000 baafneeti wabii mirga wabiitiin fuunee deem dalagaddu siin jennee si qajeelchineemi. Of course. Okay. Sanirraa haafe miciyyoon sunilleen hiqaamaa ifirra gooteet haa dalagattu intala Oromooti jettee warri kaleechi si fidaniis deem dalagaddu siin jaanii hayyama siif kennan Dr. Maryam. Dr. Maryam arra Dubai san keessatti akka haadhateeti akka abbaateetiiti. Maaliifi laatti
namni achi keessa waasi godhuu danda'u Dr. Marjamaa bicha. Kanaan ala nam tokko waasi godhuu danda'u itti amantatillee. Dr. Marjaan ammoo sa'aatii amma jiru kanatti fuutee akka biyyaan si dhoytu beeyta. Arafaat. Bareechise. Akka amma sa'aatii kana fuutee biyyaan si dhoytu beeyta amantaa kana. Hee? Akka Dr. Marjam sa'aatii kana Rakkoo fuutee qabu na dhoytus maal muskulaan biyya haadha abbaa kiyyaatitti biyya haadha abbaa kiyyaa keessa yeroo kan of course xiqqaashata kanatti hin dhagayamu. Kana beeki. Mee jaalibsa, ogdaa dubbadhu jaalibsa. Arafaatu ijaasaa'u. Ila jechuudha takka farratti sabboona dhageeffadhu sabboona arga jaalibsa isin jaalladha eenyoolitti isin kabaja jechuudha dhageeffadha warabbal kaaba asoo shukriyaa fi daftooriif naanii miti gandi guutuun oromoo kutaa tokko buqqaatee dhufte lubbuyyee maa kana beeki mataa gadi hin cabtu nama 10,000 nu jala jira kana beeki warabbaddaa fiidoo. Nagin zakati ati madadan masukuna Maame uskut maame waa'ee kiyya keessa galii deetuun beeku uskut maame waa'ee kiyya keessa wanta keessa galii ati illee titoo kee fayyadamta ati tokko fayyadama si gala bakka barbaade uskut waa'ee kiyya keessa galii Quality na kam jirti arba. maame waa'ee kiyya keessa galii uskut teetuun beeku ada kasar wanda nama takin beena kana maasa callis buka isin jiba Dhaggeeffadhu Arafaat. namni jechuudha namni guyyaa lamatti Faatiyaan jechuudha dhageeffadha Faatiyaan ji'a meeqana dandeetti harkataadha bakiyyaan osoo alatti nangatiin jechuudha ta'arras rabbaatee Arafaat ani jechu kun miidiyaa nan balleessu baay'ee waif danansaa fi amasii noqona malee ikkoo wanni narraa qannasu hin jiroon kana beeka barra Arafaat Sharmuta bakar kita tusi gurgurat tol fanne warga santai Sharmuni kas dabre biyya gaatu yoona sagal ofirraa baaste taphatanii laphate Muutii rakkan jaalibsa. Muutii birraa rakkan. warra duubaa warra kiniini osoo nyaatu kaartaa Itoophiyaa irratti baase hundaa isin beena warra duubaa Muti irratti qabina Arafaat irratti muti qabina. Hundarratti muti qabina ijoollee sama muti qabata. Jaalibsa waa tokko jechuu barbaada. Jaalibsa sagalee diinjitu. Sabbuna yoo Sagalee diinjitu. jaalibsa Jaalibsa maamee waa'ee kiyya keessa kan dubbanne jaalibsa si kabajaa dhufe ani tiitookii fayyadama maamee waa'ee kiyya keessa kan galu. Maamee si tokko rakkoo qabdu maamee si raarroo kinaasii kanaaf maamee nu biran kutu rakkoo qabdu sii fi doktor naa golraa dhaabbadda maamee nu biran kutu rakkoo qabdu. Doktor daqiiqaa 5 kenna ana sharmuuta nan jette misila sharmuunni bifa qabaatee si bira beekama wal saluunii fi wal dhaluu sila bifa qabaatee diqaala furaafama duubaay Maamee kiyya itti hundi. Oke, jaalibsa bye ammana qabashi kana kumaata gabbuyees ragatus danda mana keetinarra ani Dubai itu punya tak namni tak naik najan apa isi Bangali ni di Pakistan ni Roma qabaatee sana eba fudhatan. Mee sabboona isaan achi Arafaat nuus damanus. Arafaat dhaggeeffadhu Arafaat. Ibsa kabaja rasa sadi bareeda beekta nama gurguddaa dhaggeeffachaa jira. Arafaat gisee haasaitu kabajaadha naasai okay haddiin darbini kalama kan keeggachaa nama gurguddaa nama 8,000 kana jechuudha nama gurguddaa nama kabajaa qabutu jala kana taa'ee nu dhaggeeffachaa jira. Akkamitti yoo akkana tol fuutee afaan fokkataa haasoo hitantan kabajatti deebi. Dhaggeeffadhu Doktor Oft. Usi Arafaat kabajaan haasa'e dhugaa yoo qabaattu waan dhugaa dubbadha achirraa kan hafe nama 8,000 kana dhagaa sitti fakkaate yookaan bishaanii miti nama gurguddaa nama kabajamaa meeqatas jala taa'ee nu dhaggeeffachaa hin jiru kabajaan haasaa kabajaa haasa'u yoo barbaaddan yookaan ammoo yoo jechuudha maal jechuudha. Arafaat doktora kiyya muutii seeni mee Arafaat kana naa wajjaasaa ittiin gooyinaa mee miti yoo tara naa isin hin jee ittiin gooyinaa gamaa ittiin gooyinaa mee dogongortuu Ani bar Oromoo na jaalatti jechuudha saba biratti baran jechuudha maqaa kee qabsuu dandeetta uffata mootummaan irraa Sarana kennamee sabboona al takkaa dubbadhu. Arafaat maaliif na dhaggeeffanne hoy abdii kiyya obsime dhaggeeffadhaaf malee warri kan keessa jirrulleen jala jirtanilleen sagaleen yoo dhaggeeffamte jaalibsa sagaleen yoo jirti. Ni dhagaamti.
Mee nama kuma sagalii jirtanii namni kun hundinuu sheer koppiliin kitaa taaptaa godhaa jirtu. Warri as keessa Maamilli jirtan- galatoomaadha. Sheer godhaa. Yaa dhaggeeffadha. Namni akkana jirtan kun hundi ittiin gooyyaame maaliif jennaani gongoruulee dandeessi. Gongoruu dhabuulee dandeessi. San garuu immoo haasawaatu itti nu fide dhaggeeffadha. Walirratti duuluu osoo hin ta'initti yaada walii galla amma. Irratti illee dhagaan darbinaa hedduu miira keessa nama tokko waan taateef isiin jechuudha. Nama tokko waan taateef aannan ganna qame ambuma ol qabatan malee wanni qotta qotta jirti. Dhaggadhoo kanaaf kan kabaju akka ol kabaju ni beekta. Ngai. Arabuuti irraa kaafadhoo na dhageessi. Arafat miira keessaa bahiiti na wajjin haa waan na zigaa tokko tokko. Haasaa jirtu jedhee siraa callisee bar. Haasaa jirtu jedhee callisee. Oke galam. Nam tokko laal nam tokko muutii irraa kaafatina isii nam tokko jechuudha. Duraanuu muka jitte qottootu itti baay'ataa jette Oromoon. Shabakaan keessi qabaar shabakaan sirreeffadhu. Shabakaan si qabaa jira sabboona shabakaan sirreeffadhu mee. Neetwoorkii si qabaa jira neetwoorkii sirreeffadhu. Waan jiru. Neetwoorkii si qabaa jira yoo kaanaatu dubbataa yoo kaanaatu. Bu'ii deebi sabboona bu'ii deebi. Buusi Bu'ii deebi. deebi. Bu'ii deebi. Bu'ii deebi. Aywa. Amma ililii darbadhu yee. Mabba yaada qabdaa? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal haasawaa jirtan nama gurguddaati isin jala jira yoo rakkoo nama laaluu barbaaddanis suutumatti haasawaa afaan wal arrabsuu osoo hin taane suutumatti dhugaa baasuu barbaaddanis maaliif jennaan namoota hedduutu isin jala taa'ee dhaggeeffata tura nama akka sheekotaa fa'aa tokkoffaan irra kaasee akka ishee Muhammad Bayaan fa'aa kanaas isin dhaggeeffataa jira waan ta'eef. Oke, Sheekh Muhammad Bayaan, Sheekha keenya, jabaa keenya. Mee haasawa kan hundaa'u sii fi Arafaat walitti kan inni walitti isin dhiifnu. Lakki dhaggeeffannee achi booda murtii irratti kan gaafadhaa yaada irraa baasaa ishees. Oke, sabboona lakkoofsa kodhe yoo asirratti deebitee jiraatte sabboonaan eegaa jira. Lakkoofsa kodhe sabboona yoo asirratti jiraatte. Oke, warri murteeraa yoo sabboonaa gartan akka tasaa naa galcha. Lakkoofsa kodhe abdame. Galee yaa. Harkifte harke. Oke, dubbadhu amma. Aboomma sagalee ni jirti. Ni jirti. Yeroo na koppiliin guddaa taa'aa sagalee yoo jiraatte